Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota jaallatamtoota keenya. Egaa akkuma beekamutti torbaan kutee qophiin kootu dhufee teenyaa waan bareedduu taateef koomentii takkallee jalatti hin agarre. Egaa akkuma beekamutti arraan tan ammoo torbaan bareedaa isiniin jecha qophii ajaa'ibaa takka qabanne isiniif dhiyaannee jirra. Qophiin ajaa'ibaa tunis maali yoo jettanii na gaafattan ani hin beeku. Isinumaatu beekaa jechuudha. Egaa nagaa isin gaafachuu hin daganne. Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota jaallatamtoota keenya. Bakkuma jirtanitti nageenyi badhaadhaa isiniin jechaa kan magaalaa kan baadiyyaa xiqqaa guddaan alaamanaan namaa sa'aan bakka jirtanitti nageenyi badhaadhaa isiniin jechaa egaa qophii ajaa'ibaa takka qabadhee isinii dhiyaadheen jira. An oduu kan isin dhageessu yookaan ammoo qophii kana kan isin dhageessisu Sagal Seeqaa Show jedhamuudhaan hin beekamaam. Egaa an daayirektara olaanaa Oromiyaa Kolfaa Niitoork miidiyaa mataa kiyyaatiin kan banamee amma immoo uummata miliyoonaan lakkaa'amutti kan ceessuuf taa'u jechuun jabeenya rabbiitii wajjini. Egaa wooma xiqqoo tokko isin ni dabarsee amma gama oduu bal'inaatti walitti deebinutti nagaa boodarra isinitti dhaammachuun barbaada jechuudha. Egaa oduun xiqqishoon isinii dabarsituun beeksisa tokkodha. Istuudiyoon beekamtuun Oromiyaa Kolfaa Niitoork michuu istuudiyoo Jamaatu Nuural Iimaan tantaate wajjin qabsooftee magaalattii keenya kan Harargee keessatti argamtu tana guddisuudhaaf ammoo haga danda'amutti dandeettii fi beekumsi rabbiin keenya rabbii guddaan nuu kennetti fayyadamuudhaan dhimma bahuudhaan ammoo tattaafachaa jirraadha. Egaa tattaaffiin teenya tanas rabbiin galmaaf nuugaa daawwattootaa fi hordoftoota keenyaanis bakka jirtanitti kan keessaa fi kan alaa nu gargaaraa isiniin jechaa egaa ammaan tana gama oduu xiqqoo tokkotti isin dabarsaa jechuudha. Egaa ammaasis oduu xiqqoo takkaatu jira. Egaa oduun xiqqoon kunis wanni isin akeekkachiiftu wooma isin qunnamee isinis keessa dabartan jechuudha. Egaa mudannoo ana jireenya kiyya keessatti gaafa teknooloojiin Itoophiyaa dura seentu keessa na qunnamteedha. Egaa teknooloojii tana baruun akka salphatti waan namatti dhaga'amu miti. Egaa yeroo kee ittiin qisaastee egaa ittiin beelooftee egaa ittiin dheebotte kan ittiin beekumsa kee dippiloopi ittiin godhattudha. Egaa amma yaalii isa dhumarratti the last attend back my word kan seennu ta'a jechuudha. Egaa jireenya kiyya keessatti waa'ee karaa teknooloojii kanaan na qunname hedduudha. Egaa isaan keessaa gaafa bara 2005 moo 2006 keessa gaafa silkii xiqqoon tun dhabamtee silkii guddoon tun jalqaba gama Itoophiyaa dura seentee babal'atte keessatti egaa an silkii guddoo kana akka tasaa wayikee bitadhe jechuudha. Ergaa bitadheen booda ammoo dawwala hoggaan nan dawwale ni daleedii hoggaanni fi namni naa dawwale hin daleeduu jechuudha. Akkana jechuun kiyyaa hoggaanni fi namni namaa dawwale akkanatti qabaniiti akkan achi harkisan seedaan awween beekare duuba akkanumatti hin gattottoq meelaa yeroo kana fuudheetiin jaarsa wayii tokkootu ollaa keenya jira. Ollaa keenyatti yommuun dhaqee geettu ya fuudhee anaa ingiliffaan beeyne anaa waan silkiin tun taateen beeyne na dura achi qabee sitiingii keessa qabee banee waa hundaa'u lallaalee jechuudha. Edaa silkiin haariyaa hin banne inni wanni sitiingii banee laaleef maali beektu akkaataa isiin urjinaalaa fi koppii ittiin taatee fi istooreejii keessa banee bareedduu akka taate mimmiidhadduu akka taate dansaa akka taate ilaaluudhaaf. Egaa gidduu kanatti maali narraa achi qabee hoggaanii fi waan sitiingii keessatti wantoota o'oon godhamtee banamtee cufamtu takkaatu jira jechaadha. Isaan guutuma isiituu o'oon godhee irraa deebi'ee lallaalee
achiin booda maal godhe yasii tolchaatii keetii gara magaalaa bahii shijaaratti bakkee tanaa fidii koottuu jedhee akkasitti maallaqa natti kennee an ammoo akka addaa kanatti fiigee fiigicha addaa katakkaa fardinuu fiigee hin beekne kan akkanatti itti butaa dhaqee dukkaana dhaqee biteef yoo silkummaan tun naa tolte jee deebi'ee dhufee jechuudha. Yeroo kana lakkoofsa bilbilaa keenyaa kanni naan jee hoggaan lakkoofsa bilbilaa kiyya kana kannuu fi narraa achi qabeeti akkanatti achi buutee heloo jedhii naan jedhe. Ennaanan heloo jedhu heloo naan jedhe ni daleedee amma keetiin gammadaa kee kara mana keenyaa fiigaa kute. Hoggaan kara mana keenyaa fiigaa kutu ammaasis kanumaan birrii keessaa qabuun saahiba kiyyarratti dawwalee heloo jedheen birrii keessaan qabuuti naa deebisiin jeen. Hoggaaniif naa deebisu isin kuni saraa pooniidha diimaadhaa fi magariisa qabdi jechaadha. Diimaan san kan cufu pooni san ammoo yennaa akkanatti achi harkiftu kan jalaa kaaftee itti wal qunnamtuu dandeessu jechaadha. Ani ween beekaadhee dubanaaf hariyaami fuudheetumaan akkanuma gattuttu qemmaasis akkanumatti hin gattuttu saboo gaasheen naaf hin tolchine bakka naan maallaqa hin qabne akkanatti bakka anarraa fuudhee naguma gubbaarra tottolcheetuma nakkanne yoo amma tanatti deebiseetiin carraas daffaa kanatti lammaffaan itti deebiseetiin achiin booda karaa mana tolchaa guddaatitti ittiin achi wanni godhaa jeetiin of keessatti karoora hedduutu madhee jechuudha. Daawwattootaa fi hordoftoota jaallatamtoota keenya mee mudannoo teknoolojii irraa na mudate keessaa gurra keessan biraan isin gaa sirritti na dhageeffadhaa daqiiquma muraasaaf. Yeroo kana ammaasis yetti deebi'ee hangeenni mirqaanuu jeetiin obsaan taa'ee hoggaaniif sa'a torbaa ittiin deebise guyyaa keessa ammaasin mara lammeessoo achuma kuteetuma sitiinguma san babbaneetuma ta dureen oon godhe san deebi'ee cufe. Anammaa hangana ija takkaan akkana laalu jira ijuma takkaan akkana laalu jira jechuudha. Yeroo kana maali narraa achi qabee dhoofatee jechuudha akkaanan jalaa hin barre. Namni sirra beekumsa qabu kun maal godhaa si gurguraa jechuudha. Si gurgureetti daleessa bilaashitti maaliif waan ati muuxannoo sanii hin qabneef jechaadha. Akkam naan jee hodho deem magaalaa bee jimaa naa bitii naan jee bitee fiitiin dhufe mee silkumatti jetan haanaa tolchi jee silkiin bitee guyyaa sadii beek haariyaa. Nam tokkotti isin kanne ijoollee saayiba kiyyaatti isin kanne hoggaa isaan fidin ilaallaa naan jaaniin akkannan suutaan harka lamaan kanatti kannee harka lamaan irraa fudhadhaa laal. Yeroo kana jimaaniin biteef kai mana kanaa xaayi laal niin haxaayi bishaan na waraab waa hundaan godheef dhugaara dubbachuudhaaf maaliif waan inni hin beeneef yeroo san silkiin naa dhufte silkiin nattu haariyaa hin babal'annee mire fali ammoo kutaa 8 moo 7 baradha gidduu kanaa bare malee ammaan tana yeroo kana maaliin godhe kayetiin hoggaanii fi bilbila kiyya kannee fiitiin jiraami ni hodho irratti wale hoo jalaa kaasii naan jee kanan raachi qabee jalaa kaasii na kannee ifumaa jechuudha. Amma hoggaan heloo jee wal dubbifne ammas keetiin biraa kutee mana keenya deebi'ee boo hoggaan mana keenya deebi'u saayiba kiyya irratti hin dawwaleen maasis dafii naa deebisiin jeen hoggaa kana naa deebisee gaduma tuttuqan gadumaan tuttuqe seedaa seecha harkisanii kaasan ganaadha naa galtii. Yeroo kana maaliin godhe bakka abdii muradheeraa maallaqa barbaaddadheeti mana tolchaa guddaa kaayyadhaa jee maaliin godhe sammuu tiyya keessatti karoora addaa tumadhee jechuudha. Maalan godhe beektaa egaa akkuma beekamutti hoggaaniin maallaqa muradheen booda fudhadhee kiisii kiyya keessa tolfadhee maalan godhe kee kara gabaace yeroon kara gabaaca'u kana mucaa saayiba kiyyaa tokkootu na fuudhee iddee jimaa irraa bitatan gabaa jimaa keessa nageessee jechuudha. Amma keetiin hojjetaa mootummaa bira dhaqee dhaabbadhu eessa gabaa keessa jechaadha. It is listening to me. Mee sirriitti na dhageeffadhaa. Maalan godhee yeroo kana irratti dawwalanii beettee yeroo irratti dawwalan caljeetumaan ilaalaa fuudheetuma akkana godhee kaasa. Hoggaaniif akkana godhee kaasa. Ahaa
جيت هلو جي أنيس نمال لالا أنيس نمال لال أها جيتين إفكيستي ونجي mucaa paantii firraa baaseeti mucaa saabii yaana fuulatti isa haa'ee kee badee kute inni asuma jiraaf na ta'a inni hangana na barbaadu jira meessa kute jee na barbaadu jira an paantii fuulatti isa haa'ee kee kute gale mana keenyaatti amma hoggaaniin irratti dawwale saabii kiyya kabiraa irratti dawwale meenaa deebisi jiruun naaf deebisee akkana godheetumaan jalaa kaase ni gammad yes jeetiin gammadee boo yeroon yes jee gammadu kana namni beekumsa namarra qabu yaa akka fedhetti si gurgura yaa akka fedhetti sirra deema yaa akka fedhetti si hojjechiifataa wanni jiru naagaltee jechuudha. Dhugaa rabbii isarraa bareetiin isarra baree jechuudha. Laal amma namni jireenya masaa keessattuu maali? Teknooloojiinis yaa guddatu fadhu haa xiqqaatu fadhu haa guddatu beekumsarraa fagaachuun hin barbaachisu yaada juun asitti qabadhee istuudiyoo kiyya Oromiyaa Koflaan Network qalbii bohaarsituu ummataatirraa isinii dabarse jechuudha. Kun maali mudannoo jireenya kee keessatti si qunnamtu jechuudha. Egaa na qofaa miti baafataniituma dubbatuudha dadhaban malee namaatu nu kolfaa jechuun baafatanii dubbatuu dadhaban malee kaakka kiyyaa hedduudha hawaan wanni akkanaatuun qunnamte maaliifi egaa waa hundaa'uu caccabsanii balleessanii gubanii baranii jechuudha. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota jaallatamtoota keenya mudannoon teenya jireenya kiyya keessatti kan na mudate kana fakkaataa guyyaatti aanus waan ajaa'ibaa qabadhee isinii nan dhiyaadhaa jechuudha. Egaa jabeenya rabbiitii wajjin kana qofa osoo hin taane oduu kolfaa fi bashannanaatis akkasumas kan nasiyaa kan dhugaatees qabadhee isinii dhiyaadha. Kana malees walaloon kolfaa fi bashannanaatis jirti tan ergaa guutuu dabarsitus jirti tan beekumsa namaa dabarsitus jirti. Kana qofaa miti Oromiyaan Kolfaa Network ajandaa hedduu qabatee isinii dhiyaatee jira jechuudha. Egaa kanumaafuu nutti dhiyaadhaa nu hordofaa nu daawwadhaa isiniin jennaa waan nu daawwattaniif guddaa galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Jabaadhaa. Seeki godii fuula kee walalaaki rakkoof rakkamaaf raasaaki. Seeki godii fuula kee walalaaki rakkoof rakkamaaf raasaaki.